Hinjur bar komanti jalatti illee mee aamin. Comment jalatti maal godha walla masgiida deeme guys masgiida deeme dheena bira deeme narraa cufatee silkii masgiida deeme wallahi. Hayyee ani gaa hayyee haadha faaxee akkanatti haasawini booda mucaa kana piroofaayilirraa kaastee kabaraa yoo godhatte maali jedhama mee anu amma. Abitti anaa takka profaayilii waa kaatu argitee sanuyyuu gaafa jaalfata diloo sanuyyuu qixaatiidhaan sababee muudimaaf jecha kaadhe malee an profaayilii kee jijjiiruun jedhadhu bar. Profaayiliif maqaa tiktookii kiyyaa kana hin jijjiiru so wannummaan fedhe haa dhufeeti jechuudha. Waan jabaateen na jijjiirsisaa bar. Asii jibuun barbaadu dhugaadha moo akkami amma? Habiibti dhugaadha akka dhugaati qabi. Hayyee. Ati moo ollaa kiyya ta'u si sodaachisa waan sodaattu jira ollaa kiyya ta'u. Laalaa saniif osoo hin ta'in uffata beelloo haasoyne waa meeqa haasoyne ati haasoyne si dhaggeeffadhe irrattis yaada kannadhe ollaa taanaa buna dhaabna hundattillee yoo seene mucaan kun ni jira moo hin jiru duba adda baafachuun irra jiraata ree haadha faaxee. Hin jira sin jedhe bar hin jira anatu wajji jira miti hin jira akka gaariitti jira akka gaariitti. Jiraannaan hayyee. Akka ajaa'ibaatti jira malee. Bakka taate bareedaadha yoo jiraate yaada faaxee qabi sirriitti. Televezyiinii mana keenya keessatti waliin ni binna buna mana kiyya dhunna dhaabdee dhuftaati jechuudha mana xaxxaragee qopheessee seeqa maal jetta. Haa televezyiinii tokko walitti bitannaa? Eega televezyiinii atillee mana kan kee keessatti hin bitta garuu televezyiinii gaafa teennee haasofnu gaafa proogiraama oduu qabnu walitti bitanna mana keessatti. Waaw. Jarri magaalaa deemte jechuudha. Amazing waan ajaa'ibaati yaada bareeda. Qubiillee walitti galla beera ganda keenyaa hunda waliin yaafne maal jetta. Lakki hin jiru jaanii warri komantii. Nama hin jiru rabbi sinaan jiraachisin hin jedhan uummata michi maaf hin jirre. Maal jechuun maaf hin jiru jechuun maal inni. Maashaallah jedhame maashaallah jedha oduma galaan isin gubatu maashaallah. Wanna ati qabde duraa'u nama hedduu si jala deemaatiti jabaadhu gaa. Habiibti aarsaan kan faluu deemu atin argine jennee. Aarsaan kan faluu deemu aroon argine jennee ati. Aarsa yaa makiiti yaada jaalalli dhugaa yoo nama qabde akkana nama goote irree fargaa miti jaalala adaa qara maaliif jaaladhe adaan bilaashuma duwwaa haasaa yaada malee adaa maaliif jaaladhe. Wee haadha faaxee amma dheengadda jaala tokko na qabin jenne ammallee si qabdee. Sun habiibti ka'ama kasamoona kanaa haa caalu siin jedha. Tiktookii kana na jibbisiisa. Nama waliin haasaa na jibbisiisa. Ni hirriba na jibbisiisa. Nan beela. Yaa intal siyameeqa jaalalti si qabdi qoyaati. Way. Ka duraaf horjiitiin na qabe siin jedha barka ammaa kullaal waan akka waan sanii jabaatuun argine. Ka ammaa kullaal jaalala jennaan ka ajaa'iba kanan na qabe yaa makiiti. Jaalala jennaan laal dhagaa siin jedha dhagaa. Waan an beelessu nan dadhabsiisu nan dheebochuu midhaan nyaadhu nan godhu online kana tiktokii kan ol banii seeni nan godhu bakka yoomuma naa dawwal yoomuma waa barreessi yoomuma bakka jiraa miti. Wanti akkasi jabaate ni beektaa? Maaf jabaate silaa waan himtuun dhabdu maaf jabaate? Nama dhakaayoo darbe mucaan kun amma dhakaayoo darbe nama dhakaayoo darbe hin dogongorre san jaalatte ni beektaa? Gumaa qeerroo Oromiyaa gumaa qeerroo Jawaar Mohaammed sikuriitii ture bar nama jabaadha bar haati jaalatti dhugaa rabbii baxaam innatti tolu aanuu jechuun jaalaan osoo hin ta'in akka ilma Oromoo tokkotti naman itti boonu si galee wallaahi isaa fi Arafaat oh my goodness nama hedduu kabajuudha wallaahi jechuun wanta Oromoo keessatti waa hedduu ta'e hidhamee waa meeqa ta'e jechuun Oromoodhaaf si galee qeerroo jabaa jaalatte dhugaa dubbachuudhaaf. Ka ilaarraa qabdee deddeemtu keessa waan nagee ammuma fidde. Akkasii baraanuyyuu kanuma bar waan biraatti si fakkaate amma gaafa duraanii wal barannu walitti haasofnu walitti dhiyaannu waa'ee jaalalaa keessallee gala jedhee haasa'ee hin beeku. Bakka achuma as jechuun durumaan akkanaan kabajaan kennaafan keessattuu warra mucaa ammaa gaafa jawween mana hidhaa seenessan eenyu maqaan isaa afaanii na badaa. Isa sanii fi gumaadha Arafaatiin iddoo guddaan qabaa fi jaaladhaan nan kabajaan. Gaafa biyya jiru sanillee osomanii arganii arga jedhu biraa deeme isaan hidhamanii mana hidhaatti dhaqee gaafa dhaqsu jedhu biraa deeme. Hatta na godhaa jira sila gizee haasa'u kana. Atilleen jabduu ta'uu sirra jiraata si galee.
ከዛ ረቢን ፉዴ ወሊን ኑፊድ ኤርገ ብያ በያ ተማሜ ኤርገ ብያ በየ ፉዴ ረቢን አስት ወሊን ኑፊድ ወኑ በርሲሴ ዱጋ ረቢ hedduunati tola bakka addas mayyadha maal akka dheessa ibsuun qabu ammallee nama kabajaa qabu dubartiidhaaf kabajaa qaba nama jarjarullee miti yeroo haasa'us yeroo dubbatus haasoma isaa inni sitti haasa'u keessaayyuu gorsa hedduu fudhatta amaloota isaa keessaa jechuudha yookaan beekamaadha nama akkasiiti qabsaa'aa oromooti minaamina jechuuf osoo hin taane haasoma inni haasa'u keessaayyuu gorsa bareedaa wantoota garaagaraa keessaa fudhatta. Baga jaalattee nama jaalatamuu qabu jaalattee በጣም itti bareedaadha. በጣም itti nama gaariidha. So atilleen istaayilii kee jijjiiruun sirra jiraata jechuudha. Ragaxii tana dhiisii ganama dhuftee. Istaayilii kan kee yoo jettu akkam saleetii. Ragaxi nama gosoota nagaa taagis takka kottu ba'i. Amma inni hajjabadhu akkanarraa hin fudhatinii nama hin arrabsinii koomentii hin dubbisinii koomentii namaa deebiin kennin naan jedhu. Ana waraqaa kana baratee gabbuusa jechuun miira kee seentee kaaroot maarree jettu san deema si maam jettee jettu san namni si waraabee feesbuuk irratti poosti godha waan ta'eef waan akkasiisan dhiisi waan biraatiin garuu anuus hin beeka nama tsadaa jeedhaati. Amma ana bara amala natti taatee bara atta godhaadha bara nama ati argine bara nama waan na rakkise amma. Anamma gizee tokko jala kana waa barreessa yoo akkasin raggateetiin bilookidhaan hin baasin na dhukkuba guyyaa guutu. Raggaxuun sirra hin jiraatu biloog gootee dabarsuu qofa sirra jiraata jechuudha. Tiktokii dhiisallee jennaan tiktokii. Jechuun qulqullina onnee osoo hin ta'in waan afaan keetirraa bahu laala si galee waan afaan keetirraa bahu si madaala namni waan gubbaa keetii waan jechoota keetii si madaala so. Nama akkamii akka taate garuu naannoon siin beeka. Kanaafuu nama fuuteetuma maal goota? Bilook. Lax goota jechuun bilookiin. Yetaa abbaataacha. Amma waa hunda keessallee maali beektaa irra caalaa wanni guddaani. Faamiliin bar namoota tokko bar namni gugurdaan waan nu laalle seenaa nama namni gugurdaan Itoophiyaa irraa waan nu laaluun se'u. Tasuma waan nu laaluun se'u namni gugurdaan Itoophiyaa irraa. Gin gaafa silkiidhaan lafarratti dubbiftu. Bakka namni gugurdaan kunis ilaala. Hedduu wallaahi nama. Asirratti jira ilaalan ta'anii jechuudha. Namni bakka simbeenne hin jiru keessattuu iyyuu Itoophiyaa irraa jechuudha. Amma sanuu biyya diyaaspooraa minaamee kanarra jechuudha. Warri Itoophiyaa jiru silaala bakka intarneetii banatama intarneetiin tole namni silaala. Dhugaadha wallaahi amma namni hedduun ati quban qabdu mani namni akkamii silaalle mee fakkeenyaaf amma silaalanii akkamii silaalle silaalan. Amma saadhafaatee koomentii warra koomentii si barreessee viidiyoo irratti daleedu dhiisi bannaatish koomentiin baasiin kana booda. Angara koomentiin baasu sammuuna kan akkanumaan girri mabbaasa koomentii irra kaadheeti miti baran akkanumaani. Hara koomentii nama useetumaa tokko akkamitti itti yaaddee viidiyoo irratti daleedaaf achumaan kuchiisu sirra jiraata nama siin taane san. Achi tiktokii dhiisa muleetta ta'an manish. Ana waraqaa kan onneen nofsitu hatta godha tiktokii dhiisa. Yoo dhugaan jaalattee jiraattee ni dhiista waan ajaa'iba sitti maaliif jennuun jaala dhugaa keessa yoo seentu taate. Dhiisin jedhe qaama tiktokii haa dhiisu jennaan noo naan jedhe tiktokii dhiisu tiktokii dhiisisin jedhe. Amala sirreeffattaree amalli kan kee bika biraatiin miti barbakkuma xiqqishoo ragaxxu gootu tana qofa dhiista maal ragaxallee akkasii waan nama ragaxxu garuu tanuma koomantumaa tana dhiista. Maal beekaa? An TikTok namuma TikTok dhiisan nallaa TikTok dhiisan. Sibiila sanii sibiila humna keetti olii sanii ol kaastee viidiyoon dalagee kana booda dhiisi. Ani ispoortii adda ati fayyaa qabdaati ani sibiila sana akkasi kaasuun diinamee kanarraa rifachiisee jira argiteer taati. Nama hedduu narraa rifachiisee jira bara. Nama biraatu yoo kana namoonni erba erga sibiila san kaasuuf irree san argeetiin jedhe bar nama hedduutu yoo bar daaraa bubbeen fuute ta'ee bar. Indee yaa sanummaas dhugaadha garuu gisee hedduu jechuun osoo maalummaa hin beekin gaafa si dhufanii gaafa agarsiistu tola beeyte. Tokko amma fakkeenyaaf amma dhalaa jilbaaba uffattu fa'aa jilbaabistii fa'aa uffatanii nama hedduun beeka biyyatti jechuudha. Beeltii gurraattii fa'aa qaban si galee isaan hin hojjetan kan dubartii qofaa jira ispoortii hin hojjetanii
Gaafa namni isaanii dhufuu deemu gaafa ofirraa dhorkan maal bakka si ajaa'ibsiisan si galee deemna namni ajaa'ibdaatu dhaabbattee ilaalta si galee gaafa dhiirri faan akkatti laaskii ta'an faadhaan si galee biyyatti firraa gaafa micciiranii lafa kaan garuu ni ajaa'ibda akkasitti bakka wanta kee hunda dhodhoysitee wallahi gaafa biyya ispoortii dalagu jechuu akka boorsaa ispoortii namni narratti hin beekne feestaalaan qabadhee deema islaama ispoortiin biyya dalagu ture hunda ni qaba kan oromiyaa irratti eebbifamee meedaaliyaa fudhadhee ni jira poostiin godhuun hin danda'a garuu yoon akkasi poost godhee hin bareedu gaafa dhufanii na tuqan likkii isaanii galchasi galee akkas godhuu qabdaatillee micciirtee lafa keessa jechuu osoo maannummaa keenya hin beekin gaafa si dhiyaatan wayyuu gaa'es akkas